Itoophiyaa jedhamu bitti gara maraannaatti qabamee jiruuf kan gara olii qofa dhaamsanii kan gara gadii dhiisuun hin ta'u. Torban dabre kana keessa ibsa warri biyya bulchu baasee agartaniirta. Kan kaabaa nagayaan muruudhaaf koree jaaran. Kan Oromiyaa keessaa immoo lolaan dhaamsinaa jedhan. Ijji fagootti waa ofirraan agarre ta'uu taanuuf keessaa baasan jedhan. Nuti waan dhufaa jiru kana waan agarreef dursinee uummata keenya dammaqsuu barbaanne. Dursinee mootummaa akeekkachiisuu barbaanne. Dursinee hawaasa addunyaa international community hubachiisuu barbaanne jechuudha. Nama ibitti gara manaatti qabatee jiru kana gara tokko qofaan dhaamsina yaanii deemuun of sobuudha. Ibsa dhiyootti baasan keessatti dogongora guddaa tokko dhageen jira. Mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa wal taaneet akka Oromiyaa keessa furra jedha. This is extremely dangerous. Humni mootummaan naannoo Amaaraa karaa kamiinuu Oromiyaa keessa seenuu hin qabu. Kuni uummattoota lamaan kana jidduutti ibidda hin dhaamne kaabsisuudha. By no means should the Amara regional forces be allowed into Oromia. By no means. Warri kana godhu of eeggannoo guddaa godhuu dhaban. Waliin sobnu, waliin dho'isinu. Uummattoota lamaan jidduutti sababa mootummoota dhufaa dabraatiin gadoon jirti. Arrallee gadoon sun jirti. Yeroo balaa ibidda Oromiyaa keessa jiru irratti humna Amaara keessaa hidhateetiin nefurre jechuun uummata Amaaraatii fi uummata Oromoo wal fichisiisu. Oromoo sin fayyadu, Amaara sin fayyadu, mootummaa federaalaa sin fayyadu, dhaabaa nurraa jechuun hin barbaanna jechuudha.